Sonni damee siyaasaa himan walitti makamuun paartii qeentee tokko ta'uun addichaas sirna federaalizimii ni cimsa malee hin miidhu jedhanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Aliyyi Daddafoo. Walitti makamuu paartiilee addawaawii ilaalchisuudhaan ETV'n afaan Oromoo marii hayyootaa fi paartiilee siyaasaa wajjin gaggeesseen walitti makamuun kun sabboonummaa Oromootii fi federaalizimii cimsuu akka qabaatu himuudhaan rakkoowwan paartiilee addawaawii keessatti duraan turaniifis furmaata ta'uu akka qabaatudha kan himan. Osoo gurmuu Oromoo amma Oromoo namni hedduu gurmaa'u jirti sabboonummaa illee hedduu guddachuu jira. Kanaaf isa qaqqabuu dhiisaniitiin isuma qabatanii gaafii Oromoo hafte kan deebisanii achiin duuba irra ilaalanii wayyaa. Biyya kanaaf furmaata gaariidha jennee kan eegu federaalizimii dhugaan eenyummaa irratti hundaa'e sun lafa qabachuu isaati. Dhugaa diimokiraatessuudha. Maaliif iskeleetaniin isaa jira yookiin immoo bu'uurri isaa jira. Bu'uura jiru sana Oromiyaa keessatti ODP'n waan bulchuu qabu sana akkaataa heera mootummaa irra kaa'ame sana guutummaatti diimokiraatessii hojiirra oolchee raawwate Tigraay sakkutti hojiirra oolchee raawwate Amaaraan sakkutti hojiirra oolchee raawwate akka biyyaatti immoo dhumneet mana guddaa tokko jaala. Tokko konfliktii keenya hir'isa. Maaliif konfliktii hir'isa? Xaalqaa gabbinnatii yoo dhabame wanti irratti wal lollu hin jiru jechuudha. Lammaffaan immoo naashinaalizimii yookiin sabboonummaa diivilooppii gochaa dhufa. Biyya korrattanii abbummaan qaba. Isa dhusan miira sabboonummaa diivilooppii gochaa. Miira sabboonummaa kun immoo maal of keessaa qaba? Miira oomishtummaa of keessaa qaba. Walitti makamuun addichaa kun paartiileen duraan deeggaroota jedhamuudhaan turaniif carraa gaarii kan uumu akka ta'us himanii jiru. Paartiilee deeggartoota jedhamanii beekaman isaan qofa fudhannee yoo dubbanne garuu paartiin kun waggoota 28-27 darban kana keessatti itti taphachaa ture. Imaammatan qabanii, karooran qabanii, waanuma asii Finfinneerra sirbame fudhatanii sirbaa turan. Waan tokko yaadanii itti hojjechaa turre. Kanaafuu isaan kan bilisoomsuun himaayyuu kan bilisoomsuun natti fakkaata. Paartiima keessatti mataan isaa paartiin tokko sagalee dhokataatiin harka galfatee kan murteessu kaan immoo murticha kan raawwachiisu. Hallitti ta'u ifatti mul'ateera. Kun egaa eessaa dhufa yoo jettan miseensi ODP akka miseensa ODP'tti yeroo yaada isaa forward godhu qorannoo kanaaf ifatti baaseera. Gurmaa'insi sun hojiuma qopheesseef hojimaata qopheesseef abboomamaan turre. Garaagarummaan dhimma kanarratti paartiilee miseensota addichaa gidduutti uumame furmaatni walitti dhufanii ifaan mari'achuu akka qabanii fi sirna paartichaa hordofuudha jedhameera. Paartiileen amma jiran sabootaan bakka bu'u miti. Fakkeenyaaf ADP'n saba Amaaraatiin bakka bu'a. ODP'n immoo Oromootiin bakka bu'a. Paartiin Kaabaallee paartiin TPLF illee uummattoota Tigreetiin bakka bu'a miti. Paartiileen kun yoo dhufan yaada qaban san saboota san dhimma gatii bu'aa faayidaa saboota sana ceesisuu dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhu san waan hundaa lafarra kaanii mari'achuu qabu. Walitti makamuun paartiilee addawaawii kun heera biyyattii bakka hin jijjiirretti federaalizimii gonkumaa kan hin miine ta'us himameera. Federaalizimiin amma nuti ittiin bulaa jirru kan irratti hundaa'ee addawaawii irratti osoo hin taane heera mootummaa kanarratti. Kanaafuu federaalizimiin kan jijjiiramu heerri mootummaa kun yoo jijjiirame qofa. Paartiin boca isaa haala kamiin yoo jijjiirate osoo heerri mootummaa kun hin jijjiiramne wanti jijjiiramu hin jiru. Kanaafuu federaalizimiin kallattiidhaan hin diigamaa gara sirnoota asiin dura jiranitti deebinaa kan jedhu sun shakkiin sun ka'uu hin qabu. Gaafa paartiin sun kun hundaa'ee heera mootummaa kana jijjiirree sirna federaalizimii kanallee jijjiirree gara sirna biraatti deemna jedhee yoo dhufe gaafa san irratti mari'annaa gaafa san isa morminaa jechuudha. Ammaaf garuu paartiin boca fedhe haa qabaatu. Garuu sirni federaalizimii kun kan hundaa'e heera mootummaa irratti waan ta'eef heerri mootummaa kun bakka jirutti paartiin boca fedhe haa qabaatu. Federaalizimiin kun kan jijjiiramu miti. Magaalaa Naqamteetti ayyaanni Irreecha Malkaa Hadiyaa kabajame. Hirmaattonni ayyaanichaas Oromummaan jechaan qofa osoo hin taane aadaa fi seenaa uummata Oromoof addunyaaf ibsuu danda'uudha jedhanii jiru. Gabaasaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Naqamteetiif Hawwii Taaffasa.
Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ayyaanni Irreechaa Malkaa Hadiyyaa kan bara 2012 kabajameetu jira. Ayyaanichi eebba abbootii gadaatiin eegalame. Deemuuf milkiina tolu, har'a nagaan nuuf dammaqu, guddaan keenya haa bulu, xinnaan keenya haa guddatu, beekaan keenya nurraa haa turu, wallaalaan keenya haa beeku, gurmuun keenya gurmuu kanniisaa haa ta'u, tokkummaan keenya tokkummaa sibiilaa haa ta'u, gadaan kuufaa gabbina. Ayyaanni Irreechaa Malkaa Hadiyyaa waggaa waggaan magaalaa Naqamtee keessatti sabaa fi sablammoota waliin kan kabajamu yommuu ta'u, bara kanas haala aadaa fi duudhaa uummata Oromoo eegeen kabajameetu jira. Hirmaattonni ayyaanichaas Oromummaan jechaan qofa osoo hin taane aadaa fi seenaa uummata Oromoo addunyaaf ibsuu bifa danda'uun ta'uu akka qabu himaniiru. Irreechi aadaa fi seenaa keenyadha. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Uummata aadaa isaa akkas kabajuuf bahe kana uffata aadaa isaa uffatee tokkummaa isaa wal qabatee dhiira durbi jaarsa jaartii iddoo hin jedhiin hundumtuu bareedee gaafa akkas mul'atu waan hunduma caalaa na baay'ee na gammachiisa. Uummanni aadaa isaa fi seenaa isaa hin kabajne eenyummaa isaa ani Oromoodha jechuun hin danda'amu. Oromummaan kan ibsamu jechaan qofa osoo hin ta'in aadaa fi seenaa isaa wajjin wal qabsiisee waan Oromummaa isaa mul'isu addunyaaf yoo ibsuu danda'e qofadha. Ayyaanni Irreechaa gaafa beekamu tokkummaa Oromoo kan cimsudha. Maalummaa Oromoo aadaa Oromoon qabu keessaa isa tokko baay'ee guddaa kan ta'edha. Tokkummaa Oromoo fi aadaa Oromoo kan mul'isudha. Inni har'aa immoo baay'ee nagaa Oromoon nagaan akka jiraatuu fi tokkummaa akka godhatuuf baay'ee kan mul'isudha. Hundumtuu bifa wal fakkaatuun kan kooti jedhee itti amanee harka ol qabatee deemaa jira. Kun immoo waan hunduma caalaa namatti tola. Ayyaanichi walleewwan aadaatiin kan faayame ta'uu waajjirri dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamtee gabaaseera. Murtoo sagalee uummataa riifarandamii Sidaamaatiif taajabdoonni leenjii fudhachuu eegalan. Leenjichi guyyoota lamaafis turaa jedhamee jira. Leenjichi yaadrimee taajabbii kenniinsa sagalee heera mootummaa fi labsiiwwan addunyaa filannoo wajjin hidhata qaban irratti kan xiyyeeffate ta'uu dhaabbilee hawaasa siviilii Itoophiyaatti dursituun garee murtoo uummata Sidaamaa aadde Bileen Asraat himaniiru. Taajabdoonni leenjicha fudhachaa jiranis 150 ta'uu isaaniis beeksaniiru. Murtoo naannoo ta'uu sabaa Sidaamaa roobii dhufu jechuunis 9 bara 2012tti inni raawwatama. Kitaabileen cagaddii kolfeen aarsaa fi faanaa dha'uu jedhaman dargaggoo falmataa taarraqanyiin barreeffaman giddugala aadaa Oromootti har'a eebbifaman. Kitaabileen kunniin aartii Oromoo guddisuutiin cinaattis seenaa gootota Oromoo dhalootaa barsiisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Hawwii Taaffasa. Kitaaboleen cagaddii kolfeen aarsaa fi faana dha'uu jedhaman dargaggoo falmataa taarraqanyiin barreeffaman giddugala aadaa Oromootti eebbifamaniiru. Sirna eebbaa kitaabolee kanneen irrattis aartistoonni buleeyyii fi haaraan barreessitoonni qeerroo fi qarreen akkasumas maanguddoonni hirmaataniiru. Kitaaboleen kunniin seenaa gootota Oromoo dhaloota barsiisuu fi aartii Oromoo guddisuuf gahee olaanaa akka qabanis himameera. Barreessaan kitaabolee kanaa dargaggoo falmataa taarraqany qabiyyee fi bu'aa bayii keessa darbee akkanatti ibsa. Kitaabonni barreesse cagaddii kolfeen aarsaa faana of dha'uu kan jedhanidha. Kitaabolee kana barreessuu fi turtii waggaa 3 oliiti kan na gaafate. Kitaaba qopheessuun immoo agam akka ulfaatu warra barreessitu beeka. Cagaddiin walaloodhaan seenaan gootota Oromoo akkamitti akka barraa'uu danda'u haala gaariidhaan amma danda'etti kaa'uu yaaleera. Kolfeen aarsaa kan jedhu paartileen Oromoo gaafa iddoo tokkotti dhufan nama nu diiguu barbaadu, nama nu bittimsuu barbaadu kolfanii akka aarsan achirra jira. Garuu nama aarsuuf hin kolfanii yookaan nama aarsuuf hin kolfinu. Kolfuun keenya garuu nama aarsu yoo jiraate kolfinee aarsina yaada jedhudha. Faana of dha'uu kan jedhu immoo saayikooloojii amalaaf si'aayina irratti bu'uureffadheen ergan isa dubbisee Oromoon maal qaba maal hin qabu amala akkamitti sheeppi godhachuu qabnaa isa jedhudha. Artist Taamiraat Kabbadaa fi Durbee Hawwii hirmaattota sirna eebbaa kitaabolee kanneen irratti argaman keessaa isaan muraasa. Isaanis aartiin Oromoo duubatti akka hin hafneef dorgomaa akka ta'uuf qaamoleen hundi tumsaan hojjechuu akka qaban himuun barbaachisummaa kitaabolee kanneenis akkanatti ibsu. Sagantaa kitaaba eebba kitaaba kanarratti egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee aartiin keenya baay'ee dhiibbaa hedduu keessa darbeeti. Namoonni barreessuu danda'an, namoonni diraamaa hojjechuu danda'an,
namoonni aartii garaagaraa hojjechuu danda'an warroonni karaa tafan baay'eetu jira. Iddoo waltajjiitti agarsiisan dhabuudhaan kan ka'e har'a garuu galma aadaa Oromoo keessatti kitaabni falmataadha eebbifamee jira. Aartii Oromoo guddisuudhaaf kan barbaachisu wanti guddaan abbaa qabaachuu qaba. Mootummaas miti mootummaanis uummannis wal faana ta'ee aartii kanaaf babal'isuu irratti manni barnootaa aartii barsiisuu jiraachuu qaba. Mucaan kun umuriidhaan mucaa baay'ee reefuu daa'imadha. Kitaabonni barreesse baay'ee jajjabaadha. Wanti keessa isaa jirus baay'ee guddaadha. Kana booddees immoo nama ol guddatudha. Waa guddaatti ni eegna. Innaa haalli jiru immoo baay'ee bareedaadha. Oromoo baay'eetu argamee jira. Namoota bebeekamonis baay'eenis jiru. Kana caalaa immoo aartii Oromoo guddisuudhaaf namoonni baay'inaan otoo argamanii Oromoon hunduutu wal jabeessee aartii keenya guddisne immoo baay'ee bareedaadha. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaati gara oduu biyya alaatti dabarra. Afrikaa kibbaatti lammiileen gurraachonni lammiilee sanyii adii wajjin yoo wal bira qabamu galii gadi aanaa akka argatan qorannoon tokko ifa godhe. Akka qorannichaatti biyyattiitti warri sanyii gurraachaa galiin argatan dachaa sadiin kan warra sanyii adiitii gadi. Uummata Afrikaa kibbaa keessaa qabeenyi dhibbeentaan 80 kan warra sanyii gurraachaa yommuu ta'an isaan keessaa giddugaleessaan namni tokko mindaa ji'aatiin raandii 1700 ta'uu argataas jedhamee jira. Mindaan ji'a warra sanyii adii immoo giddugaleessaan raandii Afrikaa kibbaa 24,000 ol ta'uusaa qorannichi mul'isee jira. Kana malees dargaggoonni Afrikaa kibbaa sanyii gurraachaa hojii dhabdummaanis haalaan dararamaa jiraachuus jedhamee jira. Tajaajila elektirikaa fi fayyaa argachuu irrattis lammiilee biyyattii giddugalaatti garaagarummaa guddaan jiraachuusaa qorannichi mul'isuusaa Aljazeeraan gabaaseera.